Gaaffiin keenya akkuma itti fufetti jira obboleeyyan keenya mariin nuti dubartoota miseensa gara Yooral eenyu ta'an waliin mari'ataa jiru akkuma itti fufetti jira. Amma immoo shamarran cinaa kootti argaman adde Leelaa gaaffii nan isin gaafadhu yoo jiraate shamarran keenya maaltu barnoota irratti hirmaachuu dhorka? Bismillahirrahmanirrahiim. Shamarran keenya wanti barnoota irratti hirmaachuu dhorke tokkoffaan sodaadha. Lammaffaan itti yaaduu dhabuudha. Keessa keenyatti waan hundaayyuu keessa keenyatti dhuunfaan diinii rabbii dhiisiiti waan biraatu osoo itti yaadne namni diinii baruu dhiisiiti waan biraatu ni danda'a osoo itti yaadne galma kam meeqa akka geenyu ni argamna. Kanaafuu sadaffaan jiruu biyya ormaa tokko madaami jedha tokko hojii jedha. Kanaafuu osoo itti yaadne gaffageenyaan hirmaannaa yookaan murtee onnee keenya keessatti sammuu keenya keessatti diiniif kennine osoo itti yaadne kamiyyuu barumsa kamiyyuu seera ni baranna. Kanaafuu armaan booda naan taane jennee barumsa diinii irra hafuu irra itti yaadnee haa barannu. Diinii waa hundaaf nama gargaara addaafis boruufis. Kamiyyuu diqqas ta'e guddaa ta'e namni addunyaa kana irratti hafuu hin jiru. Nu hunduu boru fuula rabbii waan qabannee dhaabannu dhalee qabannee fuula rabbii dhaabannu godhachuu qabna, itti yaaduu qabna, jajjabaachuu qabna. Hirmaannee diin rabbii ol kaafne sammuu keenyas kakaafne obboleeyyan keenya ka duubas hafes kakkaafne darajaa ofii har'a geenye kana akka itti gayanii dhaamsas asumaan qaba inshaallah. Rabbiin isaan haa gargaaru waan jibaatu hundaa haa laaffisuu fi kan Tole galatoome obboleettii tiyaa barakallahu fiik rabbiin sirraa jalatu jazaakallahu khairan. Obboleettiin tiyaa akkuma jettee obboleen kee wanti barnoota nama dhorgu wanta kumaatamaadha tola koomeen kun garuu nuti wanta sana faana imaluu hin qabnu. Singalee wanti barnoota nama dhorgu yookiin wanta akka qofa qabachuu dandeenya. Fakkeenyaaf kutannoo dhabuun ilaalcha gadaantummaa ofii kennuun barnoota nama dhorgu. Tokkoffaa kanaadha wanti nuti yeroo baay'ee barnoota hin dhorgee akkuma biyyaatittuu gadaantummaan biyya keenyatti hin beekamtu barnoota dhabuu. Maaliidha sababni barnoota dhabuu immoo barnoota tuffachuu barnoonni akka mindaa hin qabne akka ilaalcha gaarii hin qabne godhanii akka biraatti ilaalu. Barnoota jechuun furtuu qalbii miidhuu jechaadha. Sammuu namaa miidhuu jechaadha. Kanaaf obboleeyyan kee faayidaan barnoonni qabu tokko lamaa miti. Wanti hin beekne nama hin beeytu waan hin beeyne baradhaa isiniin jennaa obboleeyyan kiyya. Faayidaan qabu barnoonni qabu hedduudha. Hundaa ol faayidaa barnootaa akka beektanii irratti xiyyeeffattanii barnoota keessan hordoftan karaa kamiinuu dhaamsa isinii dabarsina. Barnoonni umriin hin daangessu saalaan hin daangessu xiqqaa guddaa beekaa wallaalaa wanni jedhu jiru. Kanaaf baradhaa barnoonni furtuu jireenyaati addunyaa akiraati isinii jennaa barakallahu fiikum. Gaafiin itti aanu obboleettii kiyya dhugoo kan si gaafadhu jiraate dhaamsi ati shamarran keenyaaf qabdu maalidha? Dansi duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh isin jira. waalaikum salaam Dansi ani shamarran kootiif qabu barumsa kana akka laayyootti dhiibnee akka laayyootti ilaaluu odoo hin taane haala gaariidhaan hubannaa gaariidhaan kutannoodhaan akka barannu dhaamsa kooti. Namni tokko kan taa'eetii miti kan baratu taa'eetii miti ka beekumsi itti dhufu jechuudha. Yoo socho'ee yoo wanta kana hin baradhaa jedhee yoo irratti murteeffatee kaayyoo isa fuulduraa san dhaqqabuudhaaf yoo abdii tokko itti kenna abdii fuulduraa yoo qabaatee jedhe wanta yaade san kan bira ga'uu danda'u jechuudha. Wanta san bira ga'uudhaaf maaltu nu barbaachisa? Abdii kutannee duubatti hafoo osoo hin taane
waan hin beekne dhufnee hiriyoota keenya kan nu afoo jiran olomaayyii baay'ee qabna kan irraa barachuu dandeenyu. Nama san tuffachuu osoo hin taane gara laafummaadhaan qabannee nama san irraa wanta tokko irraa hubachuu qabna. Tuffii malee maan na barsiisa inni nu hin baranne jechuu dhiifne haala ittiin barumsa isarraa argannu kan nama san hordofnee kan irraa barannu nuuf ta'uu qaba jechuudha. Dhaamsi an shamarran keenyaaf qabu wajjaan na daangessa jedhee barumsa tokko irraa hafuun qabu. Haalli jireenya manaa naaf hin taane jedhee duubatti hafuun qabu. Mirgaaf dirqama kiyya beekee waa baree ka'ee barsiisuu qaba jedhee murannoof kutannoodhaan gara fuulduraatitti bahee namoota beekuu irraa hubadhee kan fuulduraatiif kan duuba jiruuf hubachiisuuf abdii guutuudhaan nama barate sanirraa hubadhee ka'ee hubachiisuudhaaf kutannoodhaan bahee barachuu qaba isiniin jedha obboleewwan tiyya. Hundi keessanuu warroonni duuba jirtan dhaamsi isiniif qabu koottaa baradhaa. Barumsi qulqullina sammuu keenyaati. Ka daandii irraa marqellee yoo baranne deeffachuu dandeenya. Wanta beeknu tokko yoo ol barsiifnee jenne kan karaa irraa dabellee karaa deeffachuu dandeenya. Koottaa ofiis barannee dhaloota dhufuuf akka of qopheessinu dhaloota dhufuuf akka dabarsinu koottaa baradhaa isiniin jedha obboleewwan tiyya. Maaliidhaaf karaan kun karaa diinii, karaa qajeelaa, karaa yeroo gabaabaa keessatti yookiin hanga aakiraa fi addunyaa fi aakiraa irratti illee ka ittiin boonnu jechuudha. Kana waan taateef dhaamsi an obboleewwan kiyyaaf qabu kana jechuudha. Tole barakallahu fiiki obboleettii tiyya jazakallahu khayra rabbiin sirraa haa jaalatu. Obboleen kiyya dhaamsi obboleeyyan kiyya isinii dabarsaa jiran dhaamsa ajaa'ibaati. Dhaamsa waan baay'ee abdii guddaa abdii baay'ee isiniif tolu jedheetiin yaada. Inshaallah ta'ala rabbiin isin haa gargaaru. Dhaamsi dhaamoleeyyuu waan goone jettanii dhaamsa asirraa darbu akka hin ganne itti fayyadamaa isin jennaa obboleeyyan kiyya. Haa barannu akka obboleettiin kiyya baante ufaa jijjiirru xiqqii keessa haa seennu. Wanti hin beekne nama hin beektu teennee yaadaan deemuun hin taatu. Yaadanii itti ejjechuutu furmaata malee taa'anii yaadanii an akkas hin ta'u jedhanii ilaalcha gadaantummaa ofii kennanii yookaan umriin naan deemee jira barnoota irraa maal godhaa naan galu barnoonni maal ta'a jedhanii jalqaba ilaalchuma gadaantummaa ofii kennuutu akka barnoonni maanaataa barnoota yookaan immoo hiikaa barnoota akka hin beekne kanaatu nama taasisaa. Obboleeyyan kiyya tokkoffaa ufuma keessan irratti ilaalcha gaarii qabaadhaa isiniin jechuu barbaade. Barakallahu fiikum. Gaafiin itti aanu yoo jiraate jijjiiramni garee Nuuraleeyinii fi markazni shamarran keenyaaf fide maalidha mee adde nu gochittiin deebi'a? Tole jijjiiramni shamarran garee barumsi markaza kanaa fide maali jedhee yoo ilaale an duraan dursee wanta galateeffachuu qabu qaba. Duraan homaan beeku homaalleen beeku nama siin beeku jechuun hin danda'a hanga biyya kana dhufe. Garuu wanti ani obboleettii teenya amaanee galateeffachuu qabu karaa daandii qulqullaayaa kana irraa na yaamuu isiitiif baay'ee galateeffadha. Hanga dhufee jedhee jijjiirama baay'ee qabaate. Maaliidhaaf yeroo duraatiif homaayyuu beeku haalata adeemsa keenyaa yookiin haalataan hubannaa keenyaa gadi bu'aa ture. Hanga ammoo gara markaza kanaa dhufee jedhe baay'ee sammuun kootis hin banamee gara ifaatitti ce'e. Akkuma maqaa markaza kanaatitti